Kaayoo woboo ganama waggaa 40 kun eega qabsoofne waggaa 13 dhugaadhaan hidhanne cawumsaan duratti irree jabeeffanne waadaa waliif galgalmaan ga'uuf jenne hidhannoo guutuudhaan diina keenya cabsaa Oromiyaa seenne Oromiyaa keessa bakka adda addaatti dahoo ijaaramne wallaa Finfinnees naannoo ishee qubanne qubee Oromoo wal barsiisuu jiru ana jedhe malee woboon gaafa bosona jirus barsiisuu hin dhaabne barumsa hin dhiifne muka jalatti caayaa adda addaa jalatti qubanne jechoota mi'aawaa qubee dinqisiisoo kanamaaf fudhatamu hunda wal barsiifne aabaa caadaa jennee qubee Oromoota achirraa eegalee zaadatti raawwanne. Gootota woboon dura itti wareegaman kan qaamaa cadhamanii dhiigaatti dhangala'an laffiin itti cabee qubee afaan Oromoo dhalootaan gahan wareegama qaalii awwaalamuuf illee kan carraatti dhaban boodarran siifida hunda maqaa isaanii kan qoda fi baatan muka jalaa ka'ee Oromiyaa guutuu keessa tatamsahee manni barumsaa tokko hanga 8 kan Oromoo ta'e barnoota hammayyaa qubee qaama keenya wal fudhataa ta'e dhaloonni jireeleeshinii aabaa caadaa jedhee birachuu danda'e. Oromiyaa guutuu baafidii hunda waliin gahee dhaloonni qubeedhaa qaramee wal ka'ee dhaloota qubee sodaaf diinni baara gaahee doofumaatti nyambisuuf karoora baafatee fuulottas ni ba'e. Dhaloota qubee jaamsuuf seenaa goototaa balleessuuf diinni lafaa ka'e dhaloonni hin jaamu seenaan gootaan badu amma Oromiyaan maqaa ishee ta'e. Sagalee hanga 12 birachuu jalqabnee yuunivarsiitii seennee digriin birachuuf kaayyoo itti qabnee afaan federaalaa ta'uuf qaamaatti hirrannee lubbuu itti dhabnee lafee kumaatamaan kan caccabne ajaa'iba garuu yoom akkana seene waan Oromitti jiru luquban qabaanne afaan teknooloojii gochuuf dhibbeettaa lakkaa'utu jalqabne 60 guddicha kan afaan Oromoo baay'ee danqisiifanne galata rabbii beektotaa jiruu diinni hin milkoofne jijjiirus diinni dhaloonni qubee harka hin kennine galatoomaa jiraadhaa saba koo hin dhuminaa osoo hin bilisoomne sabboonummaa keenyaan falmanna ganaa hangan wala boobne dhubattiin si deebisa na bira akkan hamne haasayaa abaa'oo ammallee hin dhiifne biyya bilisoomsuuf Oromiyaa seennee gootummaan falmataa Finfinneeyyuu dhufne kaayyoo takka eegala fakkeennee abdii Oromiyaa guutuu ishee taane akka tasaa ce'umsa keessa rakkoof xilamne dargii fonqolchinii afaan qeeransaa Oromiyaa baafnee waliigaluu dhabaan waraaba harka buufnee rakkoo wame to'achuuf osoo mariin goone hidhannoo hiikanne biyya lakkifnee baane takkaan harcaanee Oromiyaa diinaaf laanne booda gariin adda baane namummaa walii laganne. Isiniif akkami gaaffii natti ta'e Finfinnee qubatee akkatti lakkisee boon biyyaa bahe maqaan baduu minnaa mataan baduu jedhee Oromoon mammaksatan haasa'e dagatamuun qabu waan abaawoon Oromoodhaaf ta'e. Gootota Oromoo kan itti wareegaman jechoota afaan Oromoo ofumaa uumanii itti fayyadaman Oromoo dhaga'ii hubadhu kanan siif waamu Sheek Bakrii Saaxiloo hangaficha duraa kan maqaan isaa dhahamu kan Oromoo hojjete amma addunyaa du'aan gaggeeffamu ka akka Dr. Sheek Mahmad Rashad Abdullee kan seenan haasa'e jaatamoota keessa qubee dachaawame sabaaf lafa kaa'e waan saba isaatiif ta'u hedduudha hojjete amma addunyaa taa'e wa'ii kana qofaa Dr. Hayilee Fidaadhii akkanaa kute qubee aadaa caadaa ofiisaatii uumee ittiin barreeffate warras qaqqabe barumsa qubee nama hedduudhaaf laate. Abu Bakr Musa waldaa afaan qalloo keessatti kan seenan dura kaa'e qubee Oromootiif hedduutti dhame jiruu isaa hunda Oromoodhaaf ta'e guyyaa inni du'u reenfa qaama guutuu awwaaluun baay'ee rakkoof ba'e lubbuu toreegamee reenfaatti nyaatamee amaanamitti kennuun addunyaarraa ka'e kan irra jiran tokko lama jedhee maqaa siidhaaf yeroo natti kan hanga kanaatti kanan isin gahu barruun lafa kaa'e sabboontota Oromoo hedduu galatummaa Shar Idris kanaaf fakkii ta'e walaloo bara 2002 gabrummaaf badhaadhina Oromiyaa dararaa baqattummaa danuu irratti haasa'e falmataa shajadaar bilisummaa yoo Oromoon tokko ta'e kan barreesse dubbise Abdullahi Abaadir hawaa bilisummaa biyyi Oromiyaa shanan gidee gamaa dhaalmi koo baa'uudha kan deeggarammadhuma bakki dhalootaa biyya goototaa naannoo baddaa gumaa ganda dagaadeenii fi abbaa diggaa baqasaane kan diina isaa ta'een gaafa wareegama hojii lammii ta'e yeroo dubbatama gandi koo dooneedha asitti umurama nagaatti saba koo kaayyoo keenya ganamaa dhuguman qabsoomna hanga gaafa bilisummaa wal argaan Oromiyaatti balana xumurri gabrummaa qabsaa yanni koo qabsoon itti fufa.